بابليسات كيسانكم ملاعداتي كور رابا كبي فاتي ملعب مياتي إيش ديما ملكين إفناني نقدر ديمه ما يجون إيشي أنا لا القافيك يصيران understand good إيش يردي ملاعدات يا إيه كور رابا كبي فاتي أمو كبرنوت عندي جرامي كتكنولوجي عندي جرامي إيه أما جزريتي وأنا كنا بربادا وسجدتني إسام بركة جرو وانتاني سري إسنو ركو كنا فورمات والفكاتا مال كمتني نفتن أكا دكتورو تبشاتي إسن لمان إلى فكينيا في أما تيجينا كنا فكاتوتي يو فكينيا في جارتي حلالا كبا جاتو يو كيرون يا تساتي إجولة كرور مالي تشوني تتميجتو رايت برضه جنرال لما ميديا أنا في سن الله ما كذي بري لا إسن اللي دكتورو تاتا تاني ماله ميديا كوبا جرداني نقول لما ميديا تي جنرالي قاعدين نسنجافا نهوا سون تفيروا لنا إيه كناف نموت كسي ملا أمياتين وكي ملا جرا عاداتين أكاتاني دوم ستيف سن صح كوسانو ما تيجرا يجور بعدين ميدي ميدي إيه أكاسو أكاسو ها إنجرا ها دكتورة واللي مرتني واللي قلتني مو أنون ده كنا دبارت بقول شو ده ستي ما كيسان مالف كيسان نتم تمام أنت دكتورة الدكتورة في مالف كيسان نتم تاسمن نتم عمله إيه جتشو نام تو كلال نام تو فكينيا دي ست مركنا كابو سوكي مالي برمس تشون نمون دا فقدت تشون نام فكينيا يبر بيب غافتا مالي نمون دا غافتا ميتي كنا نمون يا حلال جرو تو نمون كسيت شو دا فكينيا في كوسانو ماتي بربانو جداني حالا ما ياتني مو ونا يغنيت شو دا ويا قولي شيء جرمو سنتان أدي بايس إذا كن بيتا غرسا ويا قولي لغو يسيت الحجج شودا لكاني ويا تقول لغو سيت وسائر رايمو ويا كنا ولي رفو دندا ويا كنا ولي رفو دندا بلا كستيف سون دندا ركلي كبار سني فيا دمتي ناني ما تعطي أكيد كنا دكتور نافيار كيس يتوقع شنو ما برتيسي وجوله شنطة ولا ماركتي جراتياس كنا تبع كاتب ما ساجر تكنا دكتور نافيار كيتو أمتا شندورا نما بيكا برسيسي أكبر إن جلسة مسوغو دان أجاز نما وجوله شنر قتي جرا إندلا بزوني no namni keenya rakkina ababeetta nasiye waan fayyadamu sani seeraan fayyadamu malee kana akkas jala deemtee guyyaa lakkaa ol taadheet hojii qabdu hojii bira kana ala immoo dawaan biraa hin jiru dawaan biraa maatii walii gabbiigaa oollee giduu makiinaa ariyaa oollee daragaa birrii namaa walii qoqqocaa oollee maal goonee herreega birrii namaatu dalanneen nan deednu ganaa dalagalleellee kanallee herreenna takkaa lamaan. Inni miti ka herreegu. Deddabii tokko. Inni herreegu barsi miti isaan herreegu qaba malee aslan si ati herreeguu hin dandeessu. Atillee waan gootu jira. Atillee waan gootu jira. Akka jedhaa ittiin gaafanne ka ofii kennaa qarqaaruu dandeenyu akka doktoraatiin nuu himaa isin hin jenne malee. Okay, ka ofii keetii qarqaaruu barbaadu immoo akkaan nootti tell you now. Inni saafadha malee sitti maa atillee waan gargaartu. Doktora si waliin jiru waliin mari'ataan deebistu akka kophaa keetii jedhistee waan hin taane nama gorsi. No, doktoriin saalfattee bari saalfattee malee saalfii hin barbaachisu kun bira. Saalfii hin barbaachisu. Siraasootii hin barbaachisu ajaa'iba. Ani jechuun ani saalfadhu tokko ani sitti himaa garuu jechuun akkasii yoo naan jedhu malee namni. Nu amma ka jenne qoricha jenne malee bar guyyaa lakkoofna siin hin jenne. Dawaan itti nyaatan hin jiru. Dawaan akka itti nyaatan jechuun koo bara ajjeesa jechuudha barbee. Nu ka jenne doktor Lala nu ka jenne ka ajjeesu jenne ka karaa cufu jenne malee osuman dhala.
ajjeesa siin galle ajjeesa siin galle maal akka Kajesu sini gafanne. horii ijoollee riskii ofii qabattee dhufti. Ha? an ajjeesu siin galle Nasrii eebal ajjeesu sun taane waan akkana ta'e fa akkana godhii yoo taate malee Ijoollee riskii qabattee dhufaarteetti yeroo daa'imni milkii birrii qolli dhalatti. Dhugaa agarre ijoollee gisee bajarra obbaatii waliin dhalattu argine malee kabirri waliin dhalattu agarre. yaa Tinyanneeyyuu torbaani daa'immarii birrii dhibbaan bitaa. Akkanumadhaa karaa wal balleessaa beektaa namni. yaa akkasee Kennaa as takaakkala amma isin tokkoffaa waliin mari'adha. Reefu beektaa ayyaanni kun eessaa kanaa dhufe beektaa waa'ee doktorummaa keessanii. Reefu akkanuma hoo tiktookii seenu seentanii nama lama naasaa turtanii beektaa waan qorichaa bashaa kana. Sila jarattiin tun hin qalladdi moo dhugamaan qorichaa bashaa nagadu heddi jedheetumaan xiqqoo isin dhageeffadhee bilbillee kan dalagaan irra seenee naan deemee beektaa. Amma immoo laayibiin argee jennaan walumaan taphannaa jenneeti. Just warri komantii jala nu daawwataa turtanii kanaan duraati. Wallaahi milkii kiyya beektaa osoo argee maal qoricha waa meeqatu jira ka barbaannu. Kanaan dura isaanii dubartoonni keenya baay'ee sugaa fayyadamuu waa baay'ee. Irraa faarmaasii Paakistaanii fi Bangaaliitti birrii meeqa finna silaa isin bira dhufnee dawaa fudhannaa. Ana qofaa miti Nasrii dhibbi bulleen jedhuftee dhiibachuu hin dandeessa. Maal jettu diimatu? Sukkuumiin jira akkas jechuun maasaajillee hin gootii akkasuma garaa wallee hin deemti. Jaartiin Nasrii sukkuumiin beektis ni jedhamoo mindindoo yoo akkana laaltanii. Sukkuumiin namni hundi hin danda'u koo garaa nama harka nama ogeechaatiif harka nama ogeechaa hin taanetti jira malee kun immoo no. Maa gaddaa isiin beektee na sukkuumtee jennaan nukinoo nagaan deemee galaa jira qaamni kiyya guutuun fayyaa qaba harkaan. Naga qabda fayyaa qabda. Fakkeenyaaf akka amma miidhama waan adda addaa qabaatteetti isin sukkuumtes deebisuu hin dandeessu. Nama harka isaa hojjetamee. Yeroo baay'ee miidhama akka godhatu dubartii 3-4 qaba malee jaartiin takkittiin maal keessa jirti miidhama. Dhugaman namni miidhama qabu jiru namni baay'ee nama miidhama mataa, miidhama duddaa, miidhama garaa waan akkasii osoo keenya namoota namni keenya waan dhibee qabne si fakkaataa miti. Wallaahi rakkinni baay'ee qabanii. Haa ta'u milki biyya kana keessa biyya alaa kana keessa yeroo baay'ee warri miidhama himatu kunoo gabaa namarraa dhufe ilaal Nasrii koomenti ilaal kun baay'ee sukkuutti barbaadaa kan gabaa namarraa dhufe. Biyya alaa kana keessa yeroo baay'ee namni miidhama himatu namuma lama jedhu dhiiraaf shamara keessaallee. Tokko warruma hojii humnaa dalagu lama dhiirallee ta'ee shamarallee ta'ee warruma ijaazaa kana baay'isu. Ganama galgala barkushaaf illee yoo baay'ate kayrii hin qabu beektaa. Gudaatiin maalloo. Keessattuu wanti haraamaatu dhammoo beektaa barakaa nama keessaa fuuti. Duniyaa namaa keessaallee dhiiga namaa keessaallee waa hunda namaa keessaa barakaa fuuti. Kanumaaf miidhama himatan malee kinoo warri halaalaa warra rizqii teenna halaalaa dalagannu wama takka wamaa guyyaa takka duddillee garaallee miillillee nu dhukkubeen beeku nagahumaan deemnee halkanii guyyaa ifaa jee dandeenneetuma jiraataa jirra biyya hambaa kana keessatti. Akka malee lafa wadhaan fakkaate beektaa warri wadhirraa wanna qabu kuffaatee beektaa lamuutti hin deemu jedhanii. Warri ijaazaa kun beektaa. Wadhaan son taane buusanii. Hararaa beeka keessa baay'ee gaafa wal argate. Karfiin isaa bu'aa garaa ta'e. Achi ka'ee farda lafaan dhadha'ee jedha ofii isaatii miidhamee ka'ee. Bakka dalagaatiin maslaalii kubbaa kufe jedha isiillee meeshaa madaabee osoo ol fuudhu dudda kuteetti. Akkas rakkin akkasii kun baay'atee jira. Achi maal fa'a jettu beektaa ammasii maal fa'a jettu beektaa ijoolleen galii rabbi naa dhiisu. Pireeziin ji'a 5 fanatti dhufnee rakkina maal qabaanii akkasii fa'a qabdatee muudiidhaan nama gaafachuu barbaaddi beektaa.
ما أبا قدي بيسي تاجتوني يا شمقول أنا أنا جريني جرا ما نوتي وأنا كسيتي مت وأنا كسيتي من دلنو وأنا يكون كسمي نمي رسول الله دوغا ما نجرا بعد نمي كسي لابون تكون نجرا بيتا نما كسي نوكي دواني نجرا قالوا نما أوراكي مكتي كباتي مو بيك لا دوكو كلا برسي كسي إلى ملكي يا بجشني مالا كتنيتا لا نوكا إرادو بدا جرو ركو نمتول جيران miidhamni akkamitti dhufa waan jedhudha malee ka ji'a 5 ji'a 6 uumamaan itti dhufuu dhabu sun rakkoo uumamaati furmaan illee yaalumaan fayyada ka garuu ji'a 2-3 turanii gaafa ijaazaa wal buufatan namni miidhamee bu'aa garaa rakkoo duddaa rakkoo garaagaraa namarra ga'u kanaaf furmaan isin qabatanii dhuftan maalinni يا مالك يوانا كان سيدي لقرات مالي باكراوند نمسني أكتر في يوانا جل maal fa'a qorattan maal fa'a qorattan jechuun background namsanii jechuun fakkeenya namoota akka jireenya fakkeenya turiin natti dhufu ji'a hojjetan jiru qorattu malee waan tokko jechuun kennuufi si dhiba maaliif kan isii rakkina biraa qabaachuu dandeetti dhugamaan namni ittiin dhufne illee jira beektaa diisoordara jechuun hormoonii fakkeenyaaf dubartii kun yeroo tokko tokko wanna kana guyyoo hin dhabamsiisa bakka jechuun fireeda fileetti dhufne ji'a 5 ji'a 6 ji'a 7 nama turu jiralle without anything gosa namatti illee dhiyaatin argitee garuu namoota akkasii yoo ta'e okay rakkin hin jiru garuu namoota biraa immoo caal jettee tumaan bakka argitee gangalattee kaatee dhuftee hin jiru ji'a 3 ji'a 4 jetti muudii faara fayyadamtee jechuudha. Sarri barii barreessaa gara warra aqibeesanii olii qabuutti. Kanaaf namoota akkasii riifarii bakka ergattu jira riifarii erginaa akka Jaafar milkii akka Jaafar Ali jedhe biyya kana gaarri mul'ataa jiru yoo tasa ta'ee bakki dalagaa keessanii fooqii darajaa 5 6 hanga 10 20 qaboo taate ganama darajaa gubbaa ol fiigee torbe tokko malee asitee fiinnaa dhufinuu bu'aa. Sanillee nama dhiiga dhugooti booda dhiisuma noyyuu. Dhiiga maaliiti tole? Dhiiga sitatiiti malee kan ijaazaan dhufe maa? Sitatti guyyaa takkaati. Yoo abbaan soqatee dheeraa gumaadha. Sitatti guyyaa takkaati maaliin fayyada biyya kanatti too taate animaaf situ daayiparii itti bitaa beekinu tiiktookii irraa nama itti kadhannee. Salva tutti dal cetini campane tae nulala so abbaan nagaan alayni babuda bitaa yaa wala fi wanna fi dalagatu namni robooti galate daayiparii bitaa ture. Bar dubartiin keenya kun bade faarummaa irraa jechuudha osoma lakkoofsaatu beektu osoma suuraa isaatu beekte jettu ambar waan barbaaderra raawwatte kootti gadda isa dhennaan gabbaate tarte si dhuftee xinnaa sadiin jedhatte ko jedhasi aanolee tokko nama gargaaree jedhaa dhufti ayyaamataa bad. Yoo nama gargaare. Achiin booda immoo sanni beektaa gosa isaa beektaa biyya isaa beektaa jetteen hin beekan ofi magaaloyiiti lakkaan faan qabna hin beekan bakka narraa naree lakkoofsalee biloog godheeti laa haga kana gowwaadha ijoollee keenya beekte. Rabbaa jedhe anna maraafuu amma jechaadha. Yeroo hunda namaanillee ijaazaan bu'inaa jechuun dandeettu namoota keessi akkasiitiif yaalaaf isin bira dhufe yoo xiqqaate guyyaadhaan darajaa 20 haga darajaa 10 fooqa qabu gubbaa ol fiigaa ganama gaddeebuu isa san tiraay godhaa jedhiini doktoroota irraa dhageenye maaliif waan beekan beeyta namni ilmii waan beekan irraa olii qooduun gaariidha. Innaa akkasi milkishaa yeroo bareedaa waliin dabarsinee jestu warri nu jala turtanii fani hagootaniif yeroo hunda Oromoon kun waanuma boo'ichaatii fi waanuma intiraamii wantaa walitti taasoo osoo hin taane yeroo tokko tokko wal gohaarsuu fi fataa wal godhuun dirqama. Kanaaf isinuma gohaarsuuf jalqabarraa haga isaa kanaatitti isin wajjin taphataa turre. Isinillee jabaadha rabbi siraa milkeessu maamila gaarii rizqii gaarii rabbi isin yaa fidu nagaan tura taraasii jedha sheef. Ayyaana galatoo yeroo gaarii qabaadhu akkanatti hin badiin kun fataan godhe yeroo tokko tokko sagantaatti kenna guyyaa torbe keessa guyyaa lama guyyaa sadii. Gaafa tiktookii kana damaqi goonee deemna yeroo hedduu dhugaa dubbatuu fi dalagaadha. Rizqii kana nama balleessa innaa yeroo dhufnetti wal goggowaarsinee deemna jabaadha bakka nagaan naa tura. Tole yeeshina sirrii fayyaa ta'e galatoom.
dabartanii warra aartan yoo jiraate bishaan yookiin dhugaa yookiin qirraarii farsoo xiqqoo yoo jiraate dhugaa coggaarraa kana gaddeeffadha. Waan waliin turtaniif ammoo isma dhugaa galatooma. Isin jaalannaa isin kabajjina. Waan biraa maal isinii dhaamare. Rahma madam Rahma Kanaadaa wanta akkasiin jiru warri Kanaadaa kun Kanaadaa fi Ameerikaa kun isiniif yeroo biraa furmaata irra gaarii jechaadha. Maaliif warra akka Dubaay kana warra foogii dheeraa qabuu fi furmaata kana qabannee dhufne warra Kanaadaa fi Ameerikaa jiru ammoo tarii baradoo kanarratti qorra san keessatti furmaata akkamitti rakkoo kana furuu danda'a waan jedhuuf yeroo biraa doktoroota gurguddoo biyya sanii waliin fi doktoroota gurguddoo biyya Chaayinaatiin baratanii dhufan kan biyya Aleksaandariyaa Kaayiroo keessatti argaman waliin mari'annee furmaata biraa qabannee isinii dhufna. Galatooma Rahma Sanyitoo. Ammaaf galatooma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.